deemtee sadarkaa ajaa'iba irra waan geesseef kanaaf gammachuu isinii wajji qoodattuu dhufnee jirra. Akkuma amma gaa suuraa na ciratti ilaalaa jirtan kana suuraaleen kuni magaalaa Finfinnee keessatti kan ka'ame jechuudha. Suuraa ajaa'ibaati, suuraa akka nama boonsu. Maaliif aadaa ofii jechuun aadaa jechuun calaqqee sabaati jechuudha. Calaqqee saba tokkooti jechuudha. Namni aadaa hin qabne namni sabni tokko aadaadhaan beekama jechuudha. Amma fakkeenyaaf kutaalee garaagaraa kutaa Arsii, Jimmaa, Baalee maal jee ilaalime hundi aadaa mataa ofii qaban. Wallaggaa so akkasuma aadaan uummanni Ituutis uummanni Carcaris aadaa mataa ofii qaba jechuudha. Aadaa mataa ofii qabu sanii yeroo akkanatti faayamee magaalaa Finfinnee keessatti Oromoota naannoo birarraa dhufanii waliin akkanatti wal arganii waliin bashannanan hedduu namatti tola. Ani kana keessatti ayyaanni halaalii haraamii jechaa hin jiru jechuudha. Dhimmi nan irraa dubbadu dhimma aadaati. Aadaan aadaa ofii jaalachuun aadaa ofii leellifachuun akka amantiittis haraamii maalii kana hin dhageenye jechuudha sheekottirraa jechuudha. So kanaafuu amma wanni nama gammachiisu uffata aadaatiin ijoolleen Carcar ijoolleen Ituudhaa uffata aadaa isaaniitiin faayamanii bareedanii magaalaa Finfinnee keessatti akkanatti faajanii deemuun hedduu namatti tola jechuudha. Kun ilaaftutti hin dhufne abbootii gadarraa irra guddaan wani nan asirratti galatoomaa yeroo dhibba takka galatoomaa jechuun ni barbaadu waldaa kuraa galan jechuudha. Waldaan kuraa galan yeroo dhibba takka yeroo kuma takka galatoomaa isin jechuu barbaada jechuudha. Dhaabbadheen isin galateeffadha. Dhugaa rabbii dhugaadha wallaahi. Waldaa kana waldaa aadaa ummata kanaa ijaaru. Sirna jechuun gadaa Ituurratti dalagaa jee waldaan kun yeroo dura ijaaramuu irra guddaa wanni nuti irratti hojjennu sirna gadaa Ituu kadur badesan kadur cabesan deebisuudha jee deebisaa jira amma jechuudha. Sponsor ta'anii namoota baay'eedhaan jiloota baay'eedhaan Carcarirraa Finfinnee dhufanii akka ajaa'ibaa kanatti hunoo akka isin suuraa amma na cinatti laalaa jirtan kanatti ummanni keenya sadarkaa kamiinuu osoo gadi hin bu'in ol fuudhamee ummataa wal qixxaatee saba Oromoo naannoo biraatti wal qixxaatee hunoo kana faayachaa jira jechuudha. Kanaaf waldaan kuraa galaan dhugumatti waldaa ummata bakka bu'u waldaa Oromollee fayyadu. Bar namni dura naannoo bakka itti dhalate fayyadeeti Oromollee fayyadu jechuudha. Kanaaf waldaan kun akka Oromootti illee faayidaa guddaa waldaa ummata Oromootii qabu ta'uu ragaadha jechuudha kun. Kanaaf waldaan kun jabaatu qabaa. Waldaa kana biras dhaabbachuu qabna. Waldaan kun akka jabaatee gara fuulduratti deemu akka ifduuba hin deebine gochuudhaaf ilmaan Oromoodhaa ijoolleen Ituu bakka jirtanii waldaa kana bira dhaabbachuu qabdanii jechuudha. Galatoomaa ulfaadhaa isin jechuu barbaada. Itti aansee sadarkaa kanarra ga'uun waan takka garuu gahee dhaabbadha jechuu miti. Waa baay'ee jira. Abboottiin gadaatis qabsootti jabaadha. Maaliif bakka hundatti nuti mataa duratti isin laaluu barbaadna. Nuti waan nurraa eegamu hojjenna waan isinirraa eegamu hojjedha. Waldaan kuraa galaa waan nurraa eegamu nuti ni hojjenna waan isinirraa eegamu hojjedha. Maaliif namu dirqama ofii gaafa ba'ee tokkoon dirqama ofiif gaafa ba'ee kabajamta jechuudha. Abbaan gadaa Ituu dhiibbaa godhuu qaba waa hundarratti dhiibbaa godhee fuulduratti deemu qaba. Duuba wanni isa of hin jiru jechuudha. Lammii itti mataa qabataniin hin qabu. Lammii mataa ittiin ol qabatan qaba waan ta'eef lammii tana gaafa bakka buute jeeyina taate gara fuulduratti deemu qabda jechuudha. Amma erga waldaan kuraa galaan kun jaarame sirni abbootiin gadaa Ituu haala ajaa'ibaatiin akka ishiin humna argatu akka ishiin jabaattee gara fuulduraa deemtu godha jechuudha. Diinagdeedhaan waa hundaan utubee jechuudha. Kanaaf waldaa kanaaf galatooma jechuu barbaada jechuudha. Galata guddaan galchuuf barbaada. Abbootiin gadaa jabaadhaa. Ammallee qaawwa tokko jira. Isin qaawwa isin bira jiru kana duuchaa. Deebisi shamarran irratti